No. Abba, ajaiba. Dubbiin jiraan naman qabu, du'aan naman dhabuu jaansan dhugaadha kam? Dhugaadha. Namni waa malee waan jedhu bar. Fira gaafa si dhukkubee takkaa dhufee haay isin jenneetu gaafa duute waay jee firfir jee lafa gangalatee booya. Ibsabamoo nama sobaa qomattari. Bar namni keenya amma warra rakkoo waliin laalu kan gaafa du'an akka biyyee bahee wal awwaalu ta'e khayru wa khayraati. Abbaa waan isin jedhu sanama keenya kana nuti sirbaan walaloon gorsa adda addaatiin takkummaa qabaadhaa wal jaaladhaa waliif rifadhaa wal maxxanfadhaa jennee dadhabneemi kolkolow. Dadhabne baay'ee nama gaddisiisa. Osoo dhaamsa kana dhaamanii artistoota keenya gurguddaa meeqa dhabne kan akka Dr. Ali Birraa, Nuhoo Goobanaa, Haacaaluu Hundeessaa, kam yaameetiin kam dhiisa hedduudha. Kutaa fi amantiin gosaa fi gandaan waliin qoodinaa takkummaa qabaadhaa wal jaaladhaa jennee dadhabnee jechuudha. Dadhabne akkamuma goonee wal jaalachisna yaa Rabbi. Mastafaa qaritti goonee wal jaalachisna khalaas karaa biraatiin wal jaaladhaa jennee dadhabne kolkolow. Mastafaa qaroggaa jettu. Maal jaaniin falamoo falfalamoo falaanfala sihirii waan dhalaan dhiirtii akka isii jaalatuuf itti godhattugaa Oromoos san itti goonee wal jaalachisna karaa biraatiin wal jaaladhaa takka tahaa jennee dadhabne kolkolow. Oromoo karaa hedduudhaan wal jaaladhaa jennee dadhabne amma Mastafaa qaritti goonee wal jaalachisnaa jettee jechuu ammaati. Duuba akkam goonee tagaamee haya Rabbiin nama keessan barbaadaa fira keessan barbaadaa wal gaggaafadhaa jeemi abba. Rabbiin nama keessan barbaadaa jee. Duuba namni gaara meeqa ba'ee goda meeqa bu'ee dhagaa barbaadu jira bar nama isaa barbaadu dhiisee meerkurii daayimandii jee kolkolow. Bara onnee dhagaa nuti yaa ilma kiyya idda dhagaa barbaada gaara meeqa baanee goda meeqa buunu osoo nama keenya barbaanne waa asin jiru rabbii irraa illee milkooyne. Dhagaa sossoo'uu taane naan jee egaa abbaa. Boomaalee akka turuun khayru wa khayraati sa'a meeqa guutuun as eegu jira. Dhiifama bara osoon karaa kee deemaa jiruun karaa gubbaa waa arkee ajaa'ibee dhufe. Maalumaa agartee yaafattaa yaa Razzaaqiin. Dhiira akka dubartii godhattuun agaree kolkolow. Mee naa himi akkam godhatan jetta? Silaa dhiirtii harkaa wal lolti himi dhiira lama haa akka dubartiitti dhaabbattee wal arrabsitu harkeetiin googaraa fi shiita bitee fi dhufe. Shaashii irraa irraanfatte gaa shaashii hoomaan bitiniif. Waaw bareedduu rabbi faayee TikTok keessa kaa'e. Maal jette bareedaa yaala suuka bishaana kaa'e. Amma dubbii biraa dhiisii TikTok kee taap koppii liinkiin si godhaa natti heerumi bareedduu. Amma haati dhugaa ni gaafattaa? Ammumaan manguddoo ergadhee ni haa si godhadha akkam. Waaw ammuma ni haa na hidhatta qarshii yoo hangam qabda. Ammaaf qarshii waan qabu rabbumaan qaba riskii rabbii fidaa yoo natti heerumte maal qaba. Jaarsa qarshiin qabne xabshii maal ta'uu uffanni haa hidhadha kolkolow. Bareedduu jaalalti paakeejii teeleeti miti bar maallaqaan malees ni hidhamti wanni guddaan anaafeeti wal jaalachuudha yoo anaafi ati dhugaa wal jaalanne riskii rabbii fidaa na amani qashtiitoo. Fuula kiyya duraa baddi faanaddo jaalala kanaan gubbaan kaare an jaarsa shishirii nageessee nyaata adda addaa naaf heeruun barbaada. Abshir barariis dadhabee dadhabu shishirii si oofee firfirii si afeeruun dadhabu bareedduu. Aboo namicha haanaddo amma fuula kiyya duraa baddamuun baddu. Zamanuma akkam jirra kolkolow zamana jaalalti paakeejii taate amma waan biraa dhiisi filoobaak kumanaa deebisi TikTok. Filoobaak si deebisu? Eewwaa billa aleek. Hooda faanaddo. No. Habibi. Labbeek habiibti too burqaa jaalalaa. Waan isin jedhu bara ganda keenya dullatti takkaadde. Rabbi rahmataa godhuuf duuti karaa keenya namuuraan hafu. Habibi waan isin jee taaziyaadhaan seenaa. Harka duwwaan seenanii waa'een akka qabadhee seenuu na barbaachisa. Akkametta? Sa'aati naaf yaaddu maallaqee isaa isii fida ifiifuu jireenyi nu qaalawee yaa hafiiti yaa salaami jirra hayi. Bar sukkarumaan kiiloo takka akka qabadhee seena jeeti habibi. Sanuu sukkara akka qabattee seenta sukkara qaaleeyo kanaan. Nuti sukkarri eega qaalawee takkaa shaayii dhunee ni beena mana kanatti takkaa shaayii dhaabdee ati. Duuba maaliin akka qabadhee seena habibi? Mee dura gaafiin si gaafadha an kanaaf hin galle mana taaziyaa sukkara aggaa geessan maal itti godhan? Sukkara namni achi geessu shaayiidha ummataaf itti dhaaban warri aannan geessus ni jira aannan immoo hojjaadha ummataaf itti dhaaban.
hojjettis sukkarumatti naqanii? Lakkii hojjetti soogiddatti naqanii sukkaraa miti. Waaw akkana gaabilla aleek amma dubbii naa tolchite. Laal sukkarri waan qaaleef waan soogiddaa siifin kannaa soogidda kiiloo takka bitadhu akka qabadhu seeni haa hojjaa itti dhaabani. No. Akka reestooraantii keessaniif hojjetaa tokko barbaadan beeksisa keessan harkeetiin dhufe. Maali boo maal taate? Dura namni nagee wal gaafata osoo nagee aanaan hin jenne dubbiseen ta'a. Kolkolou. Nagayaan harkeessaa nagayaa miti nara laalini ilmaaniin guddisa tiriikaan kafala bishaaniin kafala dalagaa hin jirtu jireenyina jallateeti rakkinni harka holqa qabatee naan marsee kurkurree naan jechuu jira asii na baasaa hin baasnutti hin jireefiifu. Oh sorry rabbi si haa gargaaru haa mee gattaa'e wanta katakkaan si gaafadha. Hayyee hunnoo gattaa'e na gaafadhu. Hojii tana muuxannootti qabdamu haare'a. Muuxannoo akka ajaa'ibaatti hin qaba bar dalaguun ture bikkaan dalaguu turerraa dhiyootaraan areeme. Maali maal balleessitee ari'amte? Homaan balleessine akkanumatti lafarraa kaanii na ari'an. Tole hojii kana jalqabuudhaaf ulaagaa guutuu qabduutu jira. Haayamee maalfaan guutuu qaba khayru wa khayraati. Ati Oromoodha? Ani nama isin hojjetu barbaadaa jirtan na fakkaata kolkolou hayi. Ammoo waan si gaafadhe naa deebisi yoo siif hin taane bahii balbala gannaa deebisi. Haya Oromoodha. Maqaan kee eenyu? Jaaloo Juus. Gosti ta'e hoo gostami? Ajaa'iba takka ammaas hojii seenuun gosaan taate kolkolou maali? Amma waan gaafatamte calcee deebisi yookaan baqeessi. Haya gosa kiyya eega baruu feeteefuu an gosti tiyya gosoyyuu. Gosoyyuu hoggaa jettu an gosa hundaan of keessaa qabaa jechuu barbaaddeeti. An hojii tana gosa tiyyaaf malee hin qabnu himadhu gosatee. Feliis dubbii gosaan wal qoqqoodu nurraa dhiisi an Jaaloo Juus espiriisi gosa Oromoo hundaan of keessaa qaba collection combination of Oromo nation. Baatee deemuu dandeessa karaan kan kee banaa an hojii tana gosa tiyyaaf malee hin qabnu gurra si calawu. Feliis wal qoqqooduu dhiisaa tokkummaa jabeessaa yoo wal qoqqoodne dubbiin teenyaas dubbuma akka sangaa san taati khayru wa khayraati. Sangaa maal haasoyte boo maaltu sangaa as keessa fide? Gabaabseetiin siimaa dhaggeeffadhu sangaa sadii ciccimaatu ture. Sangaa sadeen kana waraabessi nyaachuudhaaf hoggaa dhufe hunda takkummaa waan qabaniif takkummaadhaan firraa deebisaa jiraachuu turan. Duuba waraabessi hoggaa dadhabe yeeyyiin malatti baaste waraabessaaf. Ani akka isin nyaattan isiniif hin mijeessaa anaas qoodanaa qoodanii jetteen tole sii qoonnaa jaaniin akkasitti yeeyyiin malatti baastee sangaa sadeen kana akka wal qoqqoodan gootee hobatti adda baastee akkasitti waraabessi sangaa sadeenuu hobatti nyaatee jaama. Ajaa'iba gaafa takkummaa qaban jabaatanii gaafa wal qoqqoodan nyaadhaman pa inspire na goote dhugaa. Namni takkummaa qabu mataa gadi hin qabu hin cabu. Duriis Oromoon kutaa fi gosaan waliin qoqqoodu waan qabu waliin qoodatee nyaatee jiraata malee dhandhaarraaraas ammasiif galee. Galatoomi akka ajaa'ibaan naaf galee waliif gallee haalaa gallee hojiillee harrumaan tana jalqabuu dandeessa. Akka nagaa billa aleek dhandhaarraaraas bar dhandhaarraalleen takkummaa yoon qabaanne faayidaan qabu distii bilcheessuudhaaf dhandhaarraa sadii nama barbaachisa. Wow, Tarzan's been spoken. Galatoomi hayyuu dhukkubsatullee fayyu. I am fine, thank you.